بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذنبي ولي إفسنامه ذنبين كوني غرغدا في تتكاكبه ذنبي يجون وان نمني أجيتي وانجله مع سياتي توججون ذنبي كوني كبائراف سغيرا قبه kabaa'ira jechuun gurguddaa, sagaa'ira jechuun xixiqqaadha. Sagaa'irri kan toltuu ati hojjettu, sadaqaan ati kennattu, wuduu'ii ati gootu, salaata ati salaattu, soomni ati soomtu sirraa harcaasudha. Utuu ati istighfaara hin godhin, utuu ati toobaa hin godhin sirraa harca'udha jechuudha. Bilaa toobaa malee toltuma hojjechuudhaan kan sirraa harca'utu maal jedhama? Zambii sagaa'ira jedhama. Kabaa'irri immoo gurguddaa isa toobaa gaafatu, isa toobaa malee toltuu hojjechuu qofaan sirraa hin buunedha kabaa'ira jechuudha. Toobaa sharxii guuttate si gaafata jechuudha. Toobaa sharxii isaa guuttee sharxiin isaa dubbatamee jira kitaaba keessatti. Baabu toobati jedhamee kitaaba Sheekh Imaamu Nawawii rahimahullahu ta'ala ka'an keessatti Riyaadu Saalinaa keessatti baabu toobaa sharxiin isaa dubbatamee jira jechuudha. Isa gartee sharxii isaa beekuutu dirqama. Kabaa'irumti kunuu jechuudha. Kabaa'irumti kunuu walirra caccaala. Kabaa'irumti kunuu walirra caccaala. Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko alaa unabbi'ukum bi'akbari ilkabaa'ir qaaluu balaa. Isiniif himuu irra gurguddaa wanjalaa jedhanii sahaabotaan haasa'an. Jennaan yaa ergamaa Rabbii nuuf himaa jedhaniin. Alaa al-ishraaku billah rabbitti shaarrakuu wa cuquuqul waalidayn haadhaaf abbaatti jallachuudha jedhanii himaniif. Wakaana muttaki'an sila nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam hirkatanii jiru. Fajalasa ni ta'an hirkatanii jiru. Hirkatanii isa jiranii hadiisa kana himaafii jiru. Zambii irra gurguddaa kabaa'irarraa irra gurguddaa kabaa'iraa isiniif himu rabbitti shaarrakuudha haadhaaf abbaatti jalatuudha jedhanii himanii ol ka'anii alaa waqawlu zuur jecha sobaa dubbachuu wa shahaadatu zuur ragaa sobaa bahuu kun akbarul kabaa'ir jedhanii waa isa jabeessuurraa isa sila hirkatanii haasaa jiran ol ka'anii hadiisa kana himan jechuudha. Akbarul kabaa'iri kan akka itti mee bara rabbitti shaarrakuu haadhaaf abbaatti jallatuu ragaa sobaa bahuudhaa fi waan sobaa dubbachuu waqawlu zuur jecha sobaa dubbachuu nama jecha sobaa dubbatuuf illee ragaa ta'uu kun akbarul kabaa'iri. Rabbiin irraa nu haa tiksu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.